namarraa buqqisa ture. Wayyaaneen miila namarraa muraa ture. Wayyaaneen nama kolaasa ture. Wayyaaneen bineensa wajjin nama hidhee nama shororkeessaa ture. Waan nama godhin hin qabu ilma namaati irratti waan silaa namni yaaduyyuu rakkatu wayyaaneen harkaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra irraa kan dubbannu waa'ee TPLF deebitee akka paartiitti jechuudha paarlaamaadhaan yookaan immoo mana maree ummataatiin mirkanaa'uu fi isaatirraa qabatee jechuudha ammaan booda jechuudha akkuma paartii kamuutuu TPLF maal keessatti hirmaataa jechuudha dorgomuu danda'a filannoo keessatti hirmaataa maaliif boordii filannootiin beekamtiin kanaan booda kennameefii jira jechuudha kanaan booda paartiidha kanaan ol qabatee immoo warri uummanni Tigraay baay'ee gammadaa jira TPLF illee baay'ee gammadaa jirti gara kaabaa kanaan immoo gadda guddaa waan mul'ataa jirutu jira kanaan wal qabatee jechuudha waan kanaan dura obbo Taayyee Danda'aa dubbate tokko hin fudhannaa saniin booda immoo kanarraa waa'ee Tigraay walumaa galatti waa'ee TPLF irraa waan yeroo darbee waan ammaa marsaa meeqaaf maal akka ta'e kana xiinxalla geggeessaa deema waan ta'eef haga dhumaatti viidiyoo kana dhageeffadhaa amma immoo mee viidiyoo obbo Taayyee Danda'aa kanaan dura dubbate kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Jalqabarraa mee hundeeffamumarraa jalqabee Addis Bilisa Baasaa Uummata Tigraay maal ture? Paartii akkamii ture? Saramuu yaada lama qabate. Tokko Itoophiyaa bittinneessine Tigraay gudditti ijaarra ka jedhu ture. Lammaffaan ammoo jedduu keessatti ka deebi'anii dhawaata fudhatan Itoophiyaa tanaa dhuunfannee saamnee amma dandeenye saamnee Tigraay gudditti ijaarree achi keessatti dinagdee isii kanas dhuunfanne nama biraa of jalatti sabboordineet goone gama hundaanuu siyaasanis aadaadhaanis dinagdeedhaanis gama hundaanuu olaantummaa arganne akkasitti jiraanna ka jedhu. Wayyaaneen garuu qeessa namarraa buqqisa ture. Wayyaaneen miila namarraa muraa ture. Wayyaaneen nama kolaasa ture. Wayyaaneen bineensa wajjin nama hidhee nama shororkeessaa ture. Waan nama godhin hin qabu ilma namaati irratti waan silaa namni yaaduyyuu rakkatu wayyaaneen harkaati jecha jimla raawwatee jira. Bakka Looqee jedhamu magaalaa Hawaasaa qarqaraa wannootitti achitti fixe. Nama harka duwwaa marga qabatee hiriira deemu hin fixe. Waxabajji filannoo barii saamicha hanna filannoo irratti gaggeeffame nama mormi Finfinnuma kana keessatti. Okay, kan hubachuu qabdan jechuudha viidiyoo obbo Taayyee Danda'aa kana fudhannee fi waan kanaan durma wal qabatee waa'ee paartii kanaa maaltu dubbatame waan jedhamu fudhachuuf malee isarratti waan biraa jechuuf akkan jenne akkasitti akka nu hubattan abdiin qaba. Kanaaf wal qabatee waa'ee TPLF wal qabatee waa afur feezii afur keessa jiraachuudha marsaa afur keessa jiraachuudha. Marsaan tokkoffaan marsaa yeroo waraanaa dargii waliin jechuudha geggeesse fi marsaa baay'ee nama jibbisiisu marsaa uummanni isaa baay'ee humnaa ol miidhamee fi dhumaatiin guddaan uummata isaa irra ga'ee deebi'ee qabsaa'eetiin itti mo'ateedha jechuudha marsaan tokkoffaan jechuudha. Marsaan lammaffaan immoo marsaa TPLF jireenya gaarii itti jiraate jechuudha. Jireenya gaarii jechuun uummata biraa humnaa ol hacuucee uf jalatti qabee cunqursee baay'isawee TPLF fi uummanni Tigraay garagara hunda isin beekuu qabdan TPLF paartiidha uummanni Tigraay uummata jechuudha. Uummanni akka uummataatti uummata rakkoo tokko qabu jechuudha. Kanaaf marsaa lammaffaa irratti maa inni Tigraay humna ofii jabeeffatee naannolee biraallee of jalatti ijaareetiin maal godhee jira aangoo dhuunfatee jechuudha. Uummata kaawwan hacuuceetiin bulchaa ture yeroo itti qabeenya kuufataa ture yeroo itti mootummaa abbaa irree mootummaa addaa jechuudha waan namni gonkumallee bu'uu hin danda'u sadarkaa itti kanaan booda aangoorrallee hin bu'u idmee aangoorra jira akka waan jiraatutti yeroo itti namni itti amaneetiin jechuudha namni hundi gadi jedhee yeroo itti sagadaa jiraatee fi yeroo itti jireenya leegzar jechuudha hooggantoonni isaanii kaabilee isaanii kunniin jireenya leegzar yeroo isaan itti jiraatanidha jechuudha feeziin lammaffaan jechuudha achiin deebi'ee immoo feezii sadaffaatti dhufe jechuudha feeziin sadaffaan immoo marsaan sadaffaan jechuudha marsaan sadaffaa yeroo isaa itti aangoo irraa bu'anii
buqqifamanii ari'amanii gara ummata isaanii ka duraanitti deebi'anii achi taa'anii immoo lolli hamaan irratti banamee jechuudha. Sababa isaatiin ummanni illee humnaa ol miidhamee daa'imni irra humnaa ol miidhamtee lola hamaa keessa galanii ummanni illee akka ummataatti isaanillee akka mataa isaaniitti miidhamanii fi kufaatii hamaan political crisis isaan dhaqqabe yoo ta'u sababa kufaatii kanaatillee miidhaan hamaan ummata irratti gahee daa'imman irratti gahee sadarkaa lola saniitiin baay'ee sadarkaa addunyaatti illee kan miidhamanii garuu haa ta'u akkasumatti illee dippiloomaasii qabanii. Itti aansee feeziin inni dhumaa jechuudha. Feeziin inni dhumaa immoo feezii deebi'anii baay'anachuuti jechuudha. Maaliif baay'anachanii yeroo aangoorra jiran sanii firoota baay'ee baafatanii jiranii dippiloomaasii baay'ee baafatanii jiranii maal godhanii amma feezii waraanaatiin erga kufaniin booda waraanaan kufanii jiru waraanaadhaan mo'atamanii jiru waraanaadhaan kufanii jiru erga waraanaan mo'atamaniin booda immoo maal godhanii amma immoo dippiloomaasiidhaan mo'atan deebisanii jechuudha. Dippiloomaasiidhaan akkamitti mo'atanii waliigalteen Viiktooriyaa irratti geggeeffame eega Viiktooriyaa irratti geggeeffameen boodatti illee waliigalteen suniin mallattaa'ee amma kunoo sadarkaa paartiitti deebi'anii akka filannoo keessatti hirmaachuudhaa fi boordii filannootiin mirkanaa'ee fi jira jechuudha. Kun amma yeroo itti isaan deebi'anii baay'anatanidha jechuudha. Of duratti waan isaan ta'an hin beekne of duratti maybe amma kanaan booda eegamu carraan federaala keessatti akkuma paartii kamuutu deemanii federaala keessatti aangoo argachuu ni jiraata jedhamee eegamaa jira. Kanaan booda immoo waan ta'e agarra jechuudha. Kanaaf mee xiinxalla kiyya kana wal qabee kan obbo Taayyee Danda'aatiin wal bira qabee gaafa kaasu maal jedhe obbo Taayyee Danda'aa TPLF filannoo lamaan gara aangootti dhufee jedhe. Filannoon inni jalqabaa biyyattii tana bittinneessinee jedhe. Biyyattii tana bittinneessinee Tigraay guddittii ijaaruudha jedhanii dhufanii jedhe. Yoo ta'uu baate immoo Tigraay guddittii ijaarree biyyattii kana immoo sabaaf sablammii kana jalatti hacuunyee qabuudha waan jedhuuni dhufnee kan biraa immoo akkuma isin dhageettan kanaan duratti TPLF uummata Tigraay hin jennu. Uummanni Tigraay uummata rakkoo tokko hin qabu jechuudha. TPLF garuu akka TPLFitti nama torchar godhee jira, nama torchar godhee jira, uumaa gaaffii tokko hin qabu. Nama ajjeesee jira, nama ajjeesee jira, uumaa gaaffii tokko qabu. Jumlaan nama fixee jira, jumlaan nama fixee jira, gaaffii tokko hin qabu jechuudha. Garuu walumaa galatti maa inni siyaasa keessatti jechuudha. Diinni dhaabbatallee firii dhaabbatallee hin jiru waan ta'eef amma deebi'anii araarri bu'ee jira. Araara bu'ee kanaan immoo mootummaa federaalaa wajjin walii galtaa. Kuni carraa qabaa gaafa jennu uummata Oromootiif carraa tokko carraa qabaa jechuudha. Maaliif tokko diina gara hundaan diina ofitti baay'isuu hin qabdu jechuudha. Maaliifni diina kee xiqqeessaa diina deemuu qabda. Fira baay'ifachuu qabda jechuudha. Siyaasa keessatti fira baay'ifachuu qabda. Kun immoo carraa gaariidha. Waraana gara kaabaatiin ka'aa jiru kanallee xiqqeessuuf hambisuu fi waan gaariidha jedhee yaada. Kanaaf subscribe, share, comment, like gochuun dagata.